kabajamtoota fardiftoota madda nageenya salaamtan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u jecha oduu kan isinitti himu aanu marsabaati. Walloo aanota hundarraa namoota leenjii milishummaa barbaadan gandarraa nama kudhan leenjisanii Tigraay erguuf akka tahe dhagameera. Akkuma beekamu bulchaan naannoo Amaaraa Obbo Aganyaw Tashaagar godinoonni naannoo keenya jalatti argaman hundi adda bilisa baasaa Tigraay yookaan Abuut kan naannoo keenya weeraruuf deemu dura dhaabbachuun salphisuu qaban jechuun dhaadataa ture. Akkuma dhaadataa ture godinaalee Amaaraa kanneen akka Gondar Kaabaa, Gondar Kibbaa, Giddugaleessa Gondar, godina Awwii, Gojjaam Bahaa fi Gojjaam Lixaarraa milishoota asiin dura leenjii qabanii fi faannoo gara adda waraana Walqiyaatitti erganiiru. Godinoonni hafan kanneen akka Walloo Kaabaa fi Walloo Kibbaa, Waag Himraa godina bulchiinsa Oromoo fi Shawaa Kaabaa gara raayaatti akka duulaan ramadni kennamee jira. Kanumarratti hundaa'uun naannoon Amaaraa kan yeroo darbe uummata keenya irratti lola labsee lubbuu gootota hedduu galaafatee manneen qotee bulaa keenyaa gubaa ture. Har'a immoo haadni mormatti nu kaahame kottaanurraa baasaa jechuun uummata keenya irratti iyyataa jira. Dhaamsa qeerroo Walloo tokko hooggantoonni godina keenya fi bulchitoonni aanota godina keenya jalatti argaman hundi godinni keenya rakkoo keessa jira jechuun uummanni keenya akka garasitti hin sochoone dura dhaabbachuu qaban. Lama lolli kun lola Amaaraa fi Tigireeti malee kan Oromoo waan hin ta'iniif uummanni keenya waraana kanarraa akka of qusatu gochuu qaban. Lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree keessaa hojjettoota mootummaa dabalatee namooti hedduun qabamanii hidhamaa jiraachuu jiraattonni himan. Akka gabaasoti keenya kun nuuf himanitti yakka tokkoon alatti waraanni mootummaa ilmaan Oromoo guuree mana hidhaatti naqaa jira jedhan. Namoota hidhaman maqaan nu gahe tokko Amaanu'eel hojjetaa waajjira galmeessaa ragaa. 2 Sabboonaa haakima hospitaala Siree. 3 Yoomiif waajjira eegumsa fayyaa. Rabbirraa waajjira qonnaa irraa. Kanneen jedhaman walumaa galatti namooti 7 Oromummaa isaanii qofaaf hidhamuu nuuf eeran. Godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo ganda Kaawoo jedhamutti waraanni mootummaa maatii nagaa isin shaneedha. Shanee deeggartu jechuun maatii ollaa ta'an 2 keessaa nama 2 bakka tokkotti adoolessa 5 bara 2021 ajjeesuu jiraatan achii tokko nuuf himee jira. Dargaggoon ajjeefaman Abbaay Mul'atuu fi Saamu'eel Beekumaa kanneen jedhaman yoo ta'u maatii obbolaa isaanii ammoo reebicha hamaa erga irratti raawwatanii reeffuma isaa illee lafaa kaasanii akka isaan hin awwaallanne gochuun irraa fudhatanii deemuun yeroo ammaa kana eessatti akka geessan beekamaa miti jedhu. Kanneen ukkaamfaman keessaa obboleettii Abbaayaa Mul'atuu, Bijjigee Mul'atuu, Guutamaa Tasammaa, Dinqaa Oliiqaa fi Daggafaa Yemanee jiraachuun beekameera. Achuma ona Gullisootti waraanni mootummaa ganda Caalliyaa Eekkaa irraa gara ganda Waayyuu Mannee jedhamutti bobbaafaman dargaggoo Malkaamuu Raggaasaa nama jedhamu adoolessa 4 bara 2021 sababa tokko malee rasaasaan rukutanii ajjeesuu jiraatan achii kun itti dabaluun hime. Ganduma Waayyuu Manniitti Guddinaa Birruu nama jedhamu abbaa maatii ijoolleen kee waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu jechuun qabanii kaampii waraanaa kan Caaliyaa jiru keessatti hidhanii dararaa jiraachuunis barameera. Maatii isaa kanneen bakka inni hidhametti galaa yookaan nyaata geessaniif illee qabanii hidhaa jiraachuu odeeffannoon achii nu geenye addeessa. Ona Caaliyaa Eekkatti amma maatii Eebbaa Bunjuraa nama jedhamu kan daldalatee jiraatu shanee deeggarta ittiin jechuun mana daldalaa isaa keessaa waan jiru hundumaa saamuudhaan mana isaa diiganii haati warraa isaa bakkee irratti gatamtee jiraachuus dubbatu. Akkasumas maatii isaa keessaa nama 4 qabanii hidhanii jiraachuunis beekameera. Jiraatan odeessa kana nuuf laates haalli yeroo ammaa kana onni Gullisoon keessa jirtu daran jibbisiisa fi namni guyyaadhaa gara guyyaatti sababa tokko malee waraana mootummaan ajjeefamaa fi saamamaa jiraachuu eeruun uummanni keenya mootummaa nama nyaataa kana waboo cinaa hiriiruun fincilee ofirraa kuffisuun mirga isaa akka kabachiifatu dhaameera. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduun biyya keessaa kan hanga ammaatti daawwattanidha. Oduu biyya alaa Sa'iid Dawwee waliin turtii gaarii.
biyya alaa keessaa immoo pirezidaantii Yuugaandaa Yoweri Museveniin afaan Suwaahilii aardii Afrikaa tokkoomsuu waan danda'uuf lammiilee Afrikaa afaan kana akka dubbataniif waamicha dhiyeessan. Guyyaa walitti hidhamiinsa biyyoota Afrikaa jajjabeessuuf labsame Afrikaan Integration Day irratti haasaa kan taasisan pirezidaantiin baroota hedduu Ugaandaa Museveniin afaan Suwaahilii afaan bilisaa ta'ee kan saba kamiyyuu hin taane eenyuu kan kooti kan hin jennedha jechuun ibsan. Filannoo Ugaandaatiin pirezidaanti Museveniin dursaa jiru Afrikaanonni duriyyuu wal fakkaanne yookaan ammoo walitti hidhata qabna tokko sababa hin taaneef hin jiru. Awurooppaanonni tokko ta'uu caalaa Afrikaaf salphata garuu kan nama dhibu daandii sana qabachuun hin jiru jedhan. Biyyoonni Awurooppaa tokkoomuuf yoo murteessan afaan isa kamitti fayyadamna kan jedhan isaan dhibuu jalqabe. Xaaliyaaniffa, Ispaanish, Ingilish, Daachii, Jaarman moo kam dubbanne jechaa turan kan jedhan Museveniin Suwaahiliin afaan bilisaa ta'ee kan nu tokkoomsuudha jedhan. Suwaahiliin afaan warra Awurooppaa ta'uu baatus afaanota akka Ingilish, Fireenchii fi Poorchugiis afaan ardii ce'ee namni ittiin walii galuudha. Haa ta'u malee yaadni kun dhugeeffamuuf yeroo dheeraa fudhateera jedhu Museveniin. Afaan Suwaahilii Afrikaa keessatti afaanota bal'inaan dubbataman keessaa adda duree yogguu ta'u biyyoota akka Keeniyaa, Taanzaaniyaa fi Ugaandaa fa'aa keessatti hedduminaan dubbatama. Labsii kophaatti dhukaasa dhaabuu mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraayitti labse marsuudhaan akkasumas mootummaan beela uumaa jira jechuun akeekkachiisa gamtaan Awurooppaa baase Itoophiyaan kufaa goote. Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaan kan labsite dhukaasa dhaabuu osoo hin taane marsuudha. Beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jirti jechuun koomishinarri dhimmoota balaa Jaaneev Leenaarchii ibsa paarlaamaa gamtichaatiif kennaniin qeeqaniiru. Imbaasiin Itoophiyaa Biraazilsitti argamu ammoo haasaa koomishinarichaan kan nama gaddisiisu jechuun tooftaa marsuutu jechuus kuffisuu ibsa adoolessa 7 bara 2020 akka baaseen ibseera. Koomishinarichi mootummaan Itoophiyaa bu'uuraalee misoomaa adda addaa diiguun karaawwan bahiinsaa cufuun beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jira jechuun isaanii dhugaa lafarra jiru hubannoo keessa osoo hin galchine himannaawwan bu'uura hin qabne mootummaa irratti dhiyeessuu filataniidha jedhe. Koomishinarichi kana kan dubbatan adoolessa 6 bara 2021 yoo ta'u haasaan isaanii kunis barruu gamtichaa EU Observer irratti mata duree Itoophiyaan Tigraayitti beela uumaa jiraachuu EU'n akeekkachiisa jedhuun maxxanfameera. Jaappaan magaalaa Tookkiyootti labsii yeroo ariifachiisaa labsite. Oloompiika Tookkiyoo bara 2020 sababa weerara koronaatiin bara kanatti darbe adeemsifamuuf wayita keessummoota simachuuf qophooftetti weerarichi hammaachuu isaatiin labsii yeroo ariifachiisaa kan labsame. Labsiin magaalaa guddoo biyyattii Tookkiyootti labsame hanga dorgommiiwwan Oloompiikii xumuramanitti itti fufa jedhameera. Ministeerri muummee biyyattii Yoshihide Suga miidiyaaleetti yoo himan labsiin kun adoolessa 12 hanga hagaya 22 hojiirra oolaa jedhan. Labsiin kun manneen dhugaatii fi nyaata dhugaatii alkoolii akka hin gurgurre dhorka. Sa'a lamattis akka cufaman ajaja erga. Yeroo dhiyoo weerarri vaayirasichaa Tookkiyootti kan hammaate yoo ta'u qaamoleen hedduun dorgommiin kun ammas yeroo biraatti akka darbu yookaan ammoo akka haqamu gaafachaa jiru. Eegaa hordoftoota keenya oduulee biyya keessaa fi alaa kan qindeessee simbiraan gahaa ture Ana Saayid Dawweetii fi Umar Sabaati. Gama teeknikaatiin kan nu faana ture Mu'ee Callaa odeeffannoo guyyaa boruutiin hanga walitti deebinutti nagaan bula.